ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ gartanii miti warri duraan na jala yaatanii maaliif andu'aalam qeexa jettanii galgala ganama komantii na jala godhaa baatan. Hamzaan kuni waan keessisaatti amane irratti osuma abbaan keetu illee sumaan morma. Jaalatteetti ati jibbitee sumaan morma. Dhugaa waan akka laalee achi arku akka Oromoo kana kijiba irra dibaa godhee bira kutuun jaalatu. As naqabii achi naqabii akka namaatis hin beeku. Laal. Waan kana qoratamuu qabaa guddibbata akka jeetiin poosti godhe maaltuutu qeeqaa kana fidee namni jaartii ofii maarreen godhuu jettee galgala ganama dubbii godhaa turtan. Hin dubbanne guyyaan isaanii dhufa jeetiin ammallee ganaa guddaan dhugaan guddaan ganaa dhufa. Osoo miciyyoon afaan hin jiraattee dubbatte rabbi haa beeku. Viidiyummaan miciyyoon jalqaba dhumarratti poosti gootee duute kun viidiyoo gammachuu sitti hin fakkaatin. Gammachuun utaalee namni gaafa maal je viidiyoo xiiqii viidiyoo ifii gammachuu horachuuf barbaada namni godhuudha malee viidiyoon akkasii haakiraa habiraati. Yaa na jaalatte, yaa na jibbite, yaa wanni an si gaffidu sii ta'uu baate ani dhuguma si gaffida abbuma feete ta'e. Osoo abbaan kee du'ellee dhuguma sitti hima. Jaalattee jibbitee yoo feete bishaan laallattee irra gadhuu idee liqimsite. Ragaa wajjin akkanuma laale waan an guyyaa silaa gaddaa san lakkii qoratamuu qaba likkitti ji'ee poosti godhaa turee fi waan ammaan tana dhugaan gabba'u jirtu laale. Takkallee gadi hin baane ganaa bismillah jettee haarawaa gabbaa jirti dhugaan. Dhugaa irraa namni waliif hin ka'u barcumarraa walii ka'a malee. Nama keenya kaafee masijanii warsossobaatiin neebar na biratti hin dalagu. Osoo obboleessi kiyya waan hin taane dalage likkuma likkii sitti hima. Osoo abbaan kiyya waan hin taane dalage likkuma likkii itti hima. Waa takka na biratti hin jiru wanni akkasii. Akkanuma laala ragaa guutuu wajjin ganaa dhugaan hafe gabbahuu ta'a. Hamzaan kun jalqaba maaliif waan kana jechaa ture namni ji'ee sammuu keessan galfatin horii ture duraanuu horii ture. Ammaan tana waan ati naa deebistu laalimi. Kaati dur kamantiin eela godhaa turte waan kana maaliif jirjirtanii waan kana dhoobdan waan warri ifii wasaqummaa mana keessatti itti jiru wasaqummaa deeggara. Warri ifii waan hin taane dhalarra dalagu jiru waan san qaqqabee gubbaa dabruu barbaada. Lakki hayni haqan muramee dhugaan muramee bira kutama malee akkanuma irra dibaarra naa dibii bira kuti neever. Ganaa dhugaan jiru yoon beemi ganaa bahuu ta'a walii ragaa wajjin dhufa tokko qabinaa ta'a ammallee maal jeenaan ji. Gaafa maama bayaan waan irra cichirratti irrumatti cichaan gaafa waan fedhe irratti if duuban deebu waan godhamuu silaa qabu waan laalee agarurratti namaa wajjin achina qaqqabii feemasii keenya inni kun dhiiroo akkas hin goggodhu neebar hin jiru. Akka laalteetuma irra garta ijji gaara kana duuba waan agarree tamutaaniif keessaa shaqqalanii jiran. Waliin arkuu teenya ammallee dhugaan ganaan baane. Saniifuu waan kanarratti gizee hunda ni morma ammallee poolisiinuu shakkiteeti lakkii wanni kuni ta'uun qabu abadan baatee gadda ibsachuullee hin qabdu je'anii Andu'aalam hidhatti dhoorkanii calachi godhan. Haga beellamni silaa ga'utti bahee xiqqoo gadda kiyya ibsadha minaan inni jennaan neebar wanni akkasiin jiru dhugumaan shakkamte jedhanii qabanii hidhatti dhoorkan. Yaa feemasii obboleessa kiyya maan ta'an annamaa dakhalan. Dhugaa jirtu irratti dhugaa horii rabbiiti. Irraa walii ka'uun hin jiru. Barcuma kanarraa sii ol ka'a malee Hamzaan dhugaarraa sii hin ka'u. Kana nyaatta siin jee dhugaa sitti himee si jalaa gora malee. Yoonii fi wanni an si gaffidu si fudhatamuu baatte laal karaan kalabbaa malli kaabbaa jaan ni deemtana yala. Laakiin ammoo akka keetitti cubbuu ta'ee dhugarratti ciisee biran kutu. Si galee ammallee dhugaan miciyyoo tanaa tokko bahuun dirqama jiru. Tokko dirqama jiru. Andu'aalam waan kana akka amma asirraa eegalamu kana yoonii fi dhugaan guutuun gabbaye umrii isaa hidhadhuguu jaalattee jibbitee. Si galee lubbuun namaa feemasummaa fi maaliin walitti madaalamtu. Maqaa Andu'aalam Goosaa kabajuu fi lubbuu namaa kabajuun walitti yaadu. Dura lubbuu namaa durfamu.
namni lubbuun isaa namni maqaan isaa akka kabajamu barbaadu ganamumaa haga namni hokkeen asit dhuftee fi deemee ifajjeesuu naman godhu haga namarraa kaasee haga namni yookaan ati fuutee qarreerraan darbuu yookaan ammoo waanuma kana hundaa'u hin jibbee minaan akkasiin godheenneetu hin hassaabnu jechuudha. Dhugaa rabbii jechuun amma inni haqqiin isaa ba'utti masalaan odoo hin ifaan gadi ba'ee odoo dubbatee baay'ee tokko dasnu jedha. Andu'aalam waan akkasiitirree hin godhu. Maaliif bakka nu han barbaannu bakka adduuti dubartii akka nurraa dhaabbatu kana bichaa barbaanna dhugaa rabbiiti. Naa keessi keenya baay'ee nu godhu keessatti dhaga'ame haqqiin isaatirreen haqqii mucayittii tanaatirreen hagga ba'u. Isaa firreen sagalee akka taanu shiidha firreen sagalee akka taanu fi lamaan isaaniitti firreen haqqiin lamaan isaaniitu akka ba'u. Hoo inni balleechi mangistiin haa gaafatu. Dhugaa rabbiiti baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Hoo ta'uu baate immoo Makakiyyuu itti bilbilanii jiru. Faasil itti fufi kan keeti. Taap godha warri jala jirtan copy link share taap godha copy link share taap warri jala jirtan. Faasil jirta? Jira. ifama guddaa. Kiyyuu ati badaa deebita bilbila si rakkisuutti jira na fakkaate. Ifama alaqaa seenarratti. Ayyee እና ሀቂ ለማን ሳኒቱ አከባው ፊ ሂንስ ደግሞ እቹን namni tokko hoda barteef moraali ormaa cabsuudhaaf akkana nama godhanii tanaan duras echuun miidhaan guddaan irra ga'ee ture mucaa kanarra echuun namni tokko irsaafniitiin ol loluu hin danda'an hiriyaanii fi intiniin walitti nama naquu hin danda'an. Beeta meseejii appilikeeshinii addisii dhufeen kana walirratti barreechanii akkanuma baruu hin danda'amu. Mucaa kana jechuun abbalaashaa'uudhaaf Haacaaluu Hundeessaa akkatti nu dhabne nutu beeka. Baay'ee ulfaataa jechuun bakka adduuti dubartii kun bakka jechuun mootummaan akkanirraa dhaamu jechuun mootummaadhaan hin qabnu dhugaa rabbiiti. Mootummaadhaan hin qabnu. Biyyaa amma qabnu nutti fakkaatu biyya tokko hoggaa namoonni keenya ijoollee Oromootuma du'a ijoolleen Amaaraa hin du'an garuu ijoollee Oromoota akkanatti goddaama. Mangisti jechuun mangistii hin qabnu bisurumaa jechuudha. Innaa irs barsii keenya ol qarqaarree mucaan kunis hoontiin hidhee haa qaxxaamu. Hoo nama biraatis bilisa immoo mucaan kun dammoo sagalee taanee fi mana hidhaa kana akka baasu wayin talaata qabaachuu danda'a. Mucaan waan akkasii hin godha jedheetu hin hassaabu cirraash jechuudha. Dhugaa rabbiiti amma inni jechuun torbee tokko amma mana hidhaa kana ba'utti baay'ee tokkoon bakka jechuun baay'ee tokko intin jedheera cannaqamee jira. Dhugaa rabbiiti waaqarreen nan kadhadhaa fi anis obbolecha nan qaba baay'ee tokko natti dhagaan bakka ishiin bakka deemteerti waa'ee nabsee ishee antinaa jedhu jechuun bakka hin ulfaata. Annaa kana jabaadhaa baay'ee sin dhaggeeffadhaa galatoomas ni jedhu. Okay, galatoma ammallee ajjechan faasilitti fuftaafachuu. Ajjechan BBC'n gabaasee shamarraan Oromoo babbareedduu irratti raawwachaa ture xiqqoo ishee sakanduma muraasaa dhaggeeffannu. Yaalii taasifame buleettiin shamarreen ayyaantu taasifamu jedhamtu mana hojii aadaa fi cidhaa keessatti hojjettutti duuti argamu hordofu maatiin hanga hamma namni shakkame to'annoo jala hin oollee jechuudhaan kumatan. Buleettiin shamarree ajjeefamtee erga ajjechan irratti raawwatame booda akka waan funyoon of ajjeeftee fakkeessuudhaaf yaalii taasifame ta'uu irra deddeebiidhaan poolisiidhaaf eeruu kennan iyyuu haalli poolisoonni ittiin isaan keessummeessan reebichaa fi ifannaadhaanii jechuudhaan BBC'tti himte. Iddoo lamatti hojjettudha. Iddoo isheen ajjeefamte garuu suuqii saaraa keessatti. Amma sa'aatii torbatti ijoolleen arganiiru birrii 100 laattiifi kanaan akkas godhaa bakka irratti na gargaartanii keessa deemte sani booddee bakka ijoolleen hin argineeni baaneetti maaliif jennee sa'aatii tokko lakkaatti galti kanaan jiru. Amma sa'aatii 2 ruubii ta'ennaan maazariin bakka keessa kurna gidduu keessa kootu waa ta'an jira naada waliin caakottee sani booddee gaafa dawalu silkii ishee cufaadha. Amma gaafa mokkoru silkii ishee cufaadha. Naasuudhaan haadha qonnaatii jedhee amma na keessaa ol ba'ee safarii tokkotti dhaabatee gaafa dawalu silkii narraati. Sanii booddee maayinni maankoo arrammoo daftuu galchuun jedhe. Achi nama biraatu kaasee ati maal isheedhaa akkamittiin dawwaltee naan jedhe.
Ano bolessi kodhaatu maaleetti barbaadeen jedheen achi bakka haadha kee kaabbaatuutti fi polis xaabiyaatti obboleettiin kee kottaa fuudhaanii jedhan achi naasuudhaanii irratti fidanii booddee indaganaa dawwal. Amteetti shamarreen ayyaantu taasisu. Okay, BBC irraa dhagaatoo dhaggeeffadha. Intala bareedduu intala xiqqoo akkam jirtutu dheengadduma kalee malee dheengadda ajjeefamtee jechaadha. Mana uffata aadaa Oromoo mana uffata aadaa Oromoo keessa hojjettee achitti ajjeefamtee ajjeesanii immoo hin fannisanii jechaadha. Akkuma simboo san. Wanti kuni torbanuma guyyaa 10 hin guunne biyya Saudi Arabiyaa keessatti intala Oromoo ajjeesanii dhugaa isheetis awwaalanii jechaadha. Wanti kun akka malee babal'achaa jira. Bakka baay'eetti kun ta'aatoo jira. Mee Oromummaa dhimma kanarraa yoo waa beektu ta'ee xiqqootti fuufime. Oromummaa jirtaa? Ruben hojii qabateen jira. Nama biraaf na boodaasaa. Sirriidha amma micoon tuni samoona Wallaggaa miti bakki ishee Wallaggaa micoon tuni samoonuma garuu sirriidha yaanni kuni. Maal seete ummatoonni amma beektaa wanta kanarratti dalagaa keenya jedhanii dalagantu jira ta'a. Maaliif wanta kana xiinxallee woo duuba wal gurmeessinee Oromoon beekaa Oromoo fi nama wal ba'uuf tattaafannoo irra jiru kana kan hambisu maali? Jenneeto yoo wal qorannee waliin qabatini akkanuma miidiyaa irratti wal kennu taateen taate Oromoon Oromoo keekan taatu waan jiru amma wanni waltajjii kanarratti amma wanni asitti haasaa jirru nu kara furmaatatti woo furmaanni maal ta'edha malee du'a kananii akkana jenneeto wanni irratti wannoo jechaa jirru hin jiru kara furmaatatti namoonni tokko tokko azalatti yoo yaada barreessanan argaa jira afaan isaan afaan dubbachuutti jira maali yoo nu wal qabannee waliif hin dubbanne eenyutu nu dubbata. Kanaafuu namoonni tokko tokko odoo barreessine dura tink yaadaa jechuufani inni biraa amma wanni jechuu qabu odoo ta'e wanni kuniyyuu kanuma Andu'aalamii fi kananii odoo isarraa ta'e tasatti wanna tasaa tokko kaammoo ta'uu danda'a. Mee odoo ta'e akkam godhuu qabna Andu'aalamii kana waa tokko tilmaamuu qabna mee ilmi Oromoo kun wayirratti odoo ta'e yoo seexanni rabbiin immoo walitti buusetu odoo ta'e yoo akkam ta'uu qaba. Kana keessa keenyatti obsine dhabne beektuu teenya dhabne ishii warra ishiitiif jajjabin hawwine rakkoon kara keenyatiin karaa Andu'aalamii nuu taatu taate akkasitti kara furmaatatti deemne seerri bakka buusutti waa tokko walitti akka namoonni biraa bootaa argatan akka waliin taasifne Oromoo amsinan isinidhaamu kana immoo namoota fakkeenyaa fi miiseejii adda addaadhaa wannaadhaan barreessasaniin isa olola fakkeenyaaf amma wannaan eenyu maanyaan fa'aa haasaa turan maali sunni waa'ee Hacaaluu irrattis waan haasaa ture ni beekna akkasanii miti amma itti beekamee jira kun kijibni isaa sobni isaa har'as deengaddas waa lakkisee har'as namoota akkanaa kana duuka bu'aa ta'u irratti barreessa itti seenatu mana isaanii jeeqa namoota akkanaa kan jenne ta'u ofirraa hambisuu qabna. Kan biraa immoo kara furmaatatti odoon duune odoon banne dhabamne beekan keenya akkamitti wal qaban karaa kamiinoo deemne du'a kana hambisne haa jennu Oromoo. Amsi kiyya kana roobalee galatooma. Ayyee galatoomaadha. Waa'ee mucattii amma BBC'n gabaasu sun naqamteedha beekte ajjechaa Qananii duradha kan isheen ajjeefamte mana dhuunfaa mana abbaa qabeenyaa dhuunfaa mana wayyaa daawwitii hojjetti ajjeesanii fannisanii deebi'anii maatiitti bilbilanii maatiin gara sana gaafa deemanii namtichi akkasuma yakka kanaanii shakkamu abbaa qabeenyaati jechuudha. Sanaafuu honne jedhanii mucaa sana ajjeesanii maatiin gaafa ni hiyyatu maatiin gaafa ni dhaqee seeratu jira poolisiitu jira jedhe hiyyatu
dhugaa mucayyoo kanaa dhoksanii jechuudha. Ajjechaa Qananii duradha kan isheen Qananii dura torban tokko jirti kan isheen ajjeefamte jechuudha. Maatiillee itti waamanii maatii mucaa sanaallee itti waamaniitu gaafa maatiin naqanillee maatii obboleettii mucayyoo sana ajjeesuuf yaali gochaa turanii jechuudha. Afaanuma isheerraa dhaga'uu dandeenya miidiyaa kanarra deemaa jira wantichi. Sanaafuu ajjechaanii falaaf mala beekanii beekte ajjecha akkasirratti namoota leenji'aniitu jira dhugaa dubbachuu fi amanne samanuu baannusi sobaan sobaa jechuun kun adiidha kun gurraachadha jechuu baannusi ajjecha nama Oromoo kamirratti iyyuu shaakallii wayitu jira jechuudha. Sinii galee waa shaakalanii hojjechaa jiru. Akkuma roobaleen sila kaasee sooraa hin yaadattu hoteela keessatti ajjeesanii mucaa koomedii sanaa hoteela keessatti ajjeesanii dhanna isaarra dhiigni hin jiru jechuudha. Caaluu ajjeesanii dhanna isaarra dhiigni hin jiru jedhan. Qananii illee akkasuma gaafa duutu warri argangaa warri akka arganitti taasanii dhanna isheerra dhiigni hin jiru jedhu. Ajjecha akkasii ajjecha wal fakkaataa kanarratti leenjifamanii warra gadi dhiifamantu jira jettee yaadda gaafa teessee yaaddu jechuudha. Biyyi suni biyyi Itoophiyaa jedhamtu dubartii Oromoof illee kabajaan qabdu, ilma Oromootiif illee jaarsaaf maanguddoof jaartiif waan hundumaaniyyuu Oromoo shororkaa guddaa keessa jira jechuudha. Lubbuun ijoollee Oromoo warra beekamtii hin qabneeyyuu lubbuu kumaatamatu iddoo malee ajjeefamaa jira. Biyya Itoophiyaa sana keessatti abbaan qabeenyaa si ajjeese birriidhaanii dhiiga kee dhoksaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf fudhannee yoo ilaalle poolisoonni yookaasu qorattoonni yakka magaalaa Naqamtee jechuudha. Qorattoonni yakka magaalaa Naqamtee yakki magaalaa sana keessatti raawwatame dhalli nama ajjeefame akkamittiinitu nama sana utuun qoratiin uummata maatii sana iyyuu ofirraa ari'uu danda'an utuu seerri jiraate seerri dhugaan jiraate qorattoonni yakkaa fi waajjirri poolisii magaalaa Naqamtee guutummaa guutuutti to'annaa seeraa jala ooluu qabu turan. Utuu dhuguma seerri jiraate qaamni isaaniin hoogganu qaamni olaanaan jiraate seera jala ooluu qabu turan qorattoonni yakkaa magaalaa Naqamtee sunii jechuudha. Sagalee isaanumatu garee maafiyaa ajjeestotootu wal fakkaattota humna poolisii humna kaabinee humna kaadiree dabalatanii warra ajjechaa hojjechaa jiranii jechuudha. Sanaafuu akkuma biyyaattiyyuu salphina guddaa keessa waan jirruu fi dhugaa eenyuufiyyuu dhugaan barbaannu eenyuufiyyuu dhugaa barbaanne hin arginu jechuudha. Kanuma fudhadhaa roobalee maaliif jennaani inni hidhattee itti iyyattus dhugaa kee awwaala yoo ta'e sigalee poolisiidha qaama seera kabachiisudha jettee gaafa hidhattee itti iyyattu qarshiidhaan dhugaa kee awwaala yoo ta'e seerri isaa olitti isa hoogganu jiru. Seerri poolisoota qorattoota yakkaa magaalaa sanaa olitti isaan hoogganu jiru. Manni murtiin jiru abbootiin seeraan hin jirani. Magaalaan Naqamtee sun kantiibaa hin qabu. Wanta baay'ee nama qaanfachiisu jechuudha. Biyya baddee arreetu garmaamsa dhaqaa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Sanaafu Itoophiyaa walumaa galatti biyya baddee biyya seera hin qabne biyya mootummaa hin qabne jedhee maffuradhanii galatoon rooban. Galatooma al tokko yoon dubbadde naaf kalchaa biyya keenya keessatti amma akka duraatti akkuma Oromummaan jettee akka duraatti nama ajjeesuuf nama fuudhuun hin jiru. Nama balleessuun hin jiru. Amma kaalkuleeshinii mataasaa dandeetu jira. Akkuma isheen jettee warallee hin jeetu jira jetteen yaada ishee nan fudhadha dhibbatti. Beekaa tokko yoo barbaadanii yookiin hiriyaanni jaallatuun itti dhaqu yookiin haadha manaanni jaallatuun itti dhaqu. Isatu barbaadama sababii ta'eef. Akka Caaluun faaduwanitti akka Sooraan faaduwanitti kanaan booda akkas natti hin fakkaatu. Silleetii mataasaa qaba. Akkam hojjetamaa jirutti. Qananiitu Andu'aalemtu barbaadama. Qananiitu du'e. Qananiin gaafa duutu Andu'aalem Qananiin jaallata. Kana namni kamillee Oromoon kamillee mormu.
nama barbaadan barbaaduuf abbaa isaaniitti dhaqu, haadha isaaniitti dhaqu, namanni mana keessa wajjin jiraatu itti dhaqu. Kun immoo leenji'anii warra ba'anidha. Kana namni kamiyyuu Oromoon kamiyyuu kana wallaaluun qabu. Oromoo diiguu warra akka ammayyoonii maanyaa fa'aa dubbatanii warroonni as jala teessanii deeggartan sababii yoonii maanyaa fa'aa jalatti jilbeenfataniifidha. Maaliif isaan Oromoo balleessu? Karoorri isaanii jireenya Oromoo biyya lafaarraa balleessuuf warra ijaaramanii jiranidha. Akka kanaan duraa miti. Isaabiin namaa bu'aa jiru akka kanaan duraa miti. Situ barbaada mataanaan manati keessa jirtu qoratamaa, hiriyyaati wajjin jiraattu qoratamaa, gadi baatee ol lixuu keetu qoratamaa, siin karchalleettis galchuudha. Karaa adda biraa jechuudha. Kanaafi utumti beekaan keenya of eeggate anaan natti tolaa. Ani biyyuma keessa taa'ee haasa'aa isinillee biyya bakkee teessanii haasa'uu dandeessu. Waan barbaade dhufes kana caalaa wanti dhufu hin jiru. Namatti tola yaadi keessan isinin deeggeraa. Namni kamiyyee namni jiru tarkaanfii isaaf yaada isaa eeggatee utuu deeme. Duraaf namaa tokko miti. Beekaa taateennan, artistii taateennan, uummati kun callin jedhu.